Maqaan koo Caaltuu Tolosaan jedhama. Waaqayyo waan guddaa naa godhe. Waaqayyo du'aa na kaase. Ji'a afurii fanii dhiiga bichaa gattaa dhiigni koo akka bishaanitti na keechaa coba. Ani midhaan hin nyaadhu, midhaan afaan na seenu, waan gadi ba'ee guyyaa kanatti guzee kudhanii oli ganna baasaa asan caalaa bishaan ani dhugu afaanii ganna dachaa hoona ni jedhe bishaantu afaanii ganna dachaa dhiiga koo bichaatu na keechaa coba. Garuu mee warri Waaqayyoof isinitti dhaga'ame namni kanarraa hin hafa jedhee hin eegamnetu hafe. Mee naa galateeffadhaa Waaqayyoon. Bakkeen hin naqin hin jiru. Bakkeen hin naqin hin jiru. Akimiin bakkeen hin naqin hin jiru. Marfeen na nyaateen na fixe. Keechi koo hin jiru bakka. Sirumaayyuu marfeen siruma narra dhaabatee hin beeku. Ji'a afur guutuu jechuun qal'aanii mooti ganna baasa olla deebisa fincaan kootirree kunoo abbaa manaa kootu gannaqa. Dhiigni koo akka baxxaxabaa toonaa fidan dhiigni koo akka fincaatti na keechaa coba. Karammoo hiddoo teechuma kootti na dhiite. Taa'uu hin danda'u. Gaafa isaan gadi ba'anii ergamaan darajjannaa kadhatan gaafa asirra na ciibsan karri teechuma kootii kan dhiite surree hin dhoo'e. Gisuma isaan immoo natti boqate. Naa galateeffadhaa warri isinitti dhaga'ame. Isaan koobaa koo asaasu maaltu dhaga'ees malee dhugaadhaa xiyya kaabiddaa harka isaa gidduu naa galee simboo koo sodaachiisaa koo bakka isaan eenyuyyuu hin buusu. Isaan koobaa koo asaasu maaltu dhaga'ees malee. Erga deemsa dabde ammam? Ji'a afur. Ji'a afur. Badda fidaa. Ji'a afur erga deemsa dabde. Gooftaa Yesuus maqaa keef galatan gashaa. Al takkaa mucaadhuma kanaa jedhii haadha mucaa kanaa wajjin walitti deebisi. Akka jedhee Waaqayyo mucaa ishee baadhattee galti har'ee. Harum. Dirreetti. Waaqayyo as ilaali as qabi. Boo'icha mucaa kanaa na bira ga'eera jedha Waaqayyo. Kaleessa akka na dhageesse ammas na dhageessa ji'a afuriif harmeen hin sochoone kun 70,000 ol fixanii kan dhufan mana yaalaatti sa'aatiidhuma kanaa ka'ee lubbuun itti horamu. Yeroo seen asii bayitu mana kee keessaa hojii kee irraa wanta awwaalame bakkeetti ba'a. Abidda Waaqayyo sirratti caaneera. Kai maqaa Yesuusiin. Kai maqaa Yesuusiin si ajajeera. Kai maqaa Yesuusiin si ajajeera. Kai Yesuusiin dhufeera kai deemi. Kai maqaa Yesuusiin. Deemi. Deemi. Ija kee banadhuu deemi. Ija kee banadhu as ilaali. Na ilaali. Na ilaali. Dhugi bishaan kana. Dhugi. Qattali dhugi. Abaddu dhugi. Humnas kan si kennuudhaan the power of Holy Ghost. Fiti fiti. Humna keedhaan amma fiidda. Tokko lama sadii deemi akka keeduritti. Guddaatti guddaan dhufee jabaatti jabaan dhufee rakkisaan kun kufee. Ija kee banadhu boo'ini fiigee amma burraa kee faarfadha. Akkamittan du'aan afoo Yesuusee koo du'ee boolli naaf qotame ofumaat afaan banee taa'ee. Duutuudha jirtuu mati nama du'aati si fuuldura dhaabbate Waaqayyo du'aa kaasa akka koo gazzaba fixinaa gazzabaan hin taphatinaa 70,000 oltu mana koo keechaa dhume gana Waaqayyo naa galateeffadhaa.
Sabni waaqayyoo miilla keenyaan dhaabanne mee waaqayyoon galateeffanne mee fayyina obboleetti kanaatiif harka keenya walitti buufnee iyyinee foorinyee ililleedhaan gooftaa galateeffanna. Daa'ima kana garuu ani dubartoota irratti argadhee kakuunan argadhee daa'ima kana giddiin dagachisiise. Nangate daa'ima kana fuudhanii na jala godhanii tan harma kennaaf. Asan caala daa'ima koo laalata yaa daa'ima koo eenyutu si guddisaa haadha sabbaas hin qabu. Yaa Yesuus anarree ona laaluu didde daa'ima koo kana miilladhuun jedhe Waaqayyoon. Daa'ima koo kana ilaaliin jedhe gaafa dhassiisurree. Daa'ima koo kan sitti mul'atuun jedhe. Kanaafuu Waaqayyoon naa galateeffadhaa duutu dhabe. Isi fuuldura dhaabachuun koo kun Waaqayyoo jennaani. Ani dirree kottee nan gale daa'ima koo baadheen asii kaatee amma manaatti amma golootti daa'ima ishii baattee agaltuudhanii baadhatan gale nattu nagaamne sirumaayyuu dhukkubinani keessa ture sun. Maqaan kiyyaa Abbuudhaa dirree irraa hin dhufe jechuudha. Innaa baay'ee tokko ishii yeroo dhukkubusanii baay'ee baqa mana yaalatti iddoon hin geechin hin qabu sammuun koo baay'ee dhiphate. Lafarree maasaanaan qotedhee kanan karoorse qarxii sadi baasee nan gurguree waan hundumaayyuu iddoo yaalaa bakka hin geechin hin qabu jechuudha. Ani waan biraan jedhu sammuun koo halkanii guyyaatti boqonnaa hin qabu. Kanaaf mee Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Baay'ee bakka inni battee daa'ima dandeechuu hoosisuu dandeechuu baay'ee daa'ima kana wajjin baay'ee mararaffattii baay'ee jaalatti. Aduun as dhufurree daa'ima kana dhiisi bakka atu duuf taata waan ta'eef maarraa goota daa'ima jennaani. Ani daa'ima koo gateen deemu jettee bakka ishiis fuudhetan ishiis qabee isas baadhee akkasitti dhufe jechuudha. Asitti ani baay'ee mana kana keessatti ergamaa guddaa jira. Waaqayyo dinqii hojjeta. Dinqii kun argineerra nuyi warri nu asii gaafa ishiin galuudhaa deemtu namoonni baay'een hin dinqifatan jechuudha. Inni ajaa'ibsifatan. Akkamitti fayyite akkamitti galteennaan Waaqayyo fayyisaadhaan nu fayyisee ragaa baane. Ji'a arfan kana keessatti haati warraa keessan daa'ima kana akkasitti baattee beetti ofii isheetiin dhaabbattee ofii isheetiin daa'ima ishee qabattee akkasitti baattee beetti. Hin beektu akkumatti jalatti bakka hin ciisaa jalumatti ciibsina malee homaa gochuu hin dandeechu. Baattee deemuu hin dandeechu waan tokko gochuu hin dandeechu. Baattee daa'ima baattee deemuu hin dandeessu. Sabni Waaqayyo harka keessa walitti buusaati gooftaa galateeffadhaa. Mee asirra daa'imicha baadhadhuuti nutti agarsiisi. Mee adeemiti asirra deemi nutti agarsiisi. Ilaalaa sabni Waaqayyo ilaalaa. Ilaa baattee deemuu hin dandeenye ji'a afuriif dhiiga dhangala'aa ture. Har'a garuu Waaqayyo daa'ima ishee baachisee ulfinaan akka isheen gooftaa ishee dura dhaabbattee galateeffattu godhe. Isa kana godheef Waaqayyoof galata guddaa dhiyeessa.